kaasanii dhaaban jaarsa obboloonni walii wajjin jiraachuun attam gaariidha, attam namatti tolas. Inni akka darbata gadi jabeessaa isa mataarraa areedatti gadi yaa'uti, akka isa areeda Aroon irraa morma wayyaa isaarra gadi dhangala'uti. Inni akka sanyii fixeensa tulluu Hermoon isa tulluu Xiyoon irraa bu'uuti. Eebbi jireenya hin darbine achirratti akka argamu Waaqayyo abboomeera. Ameen.
jedhu maal magaalidha tokkummaan obbolotaa inni waaqayyo jedhu areeda haaroniirra akka saagadiiru argasaa namni baay'ee haamu tokkummaan obbolotaa gara nama namni baay'ee haamu tokkummaan obbolotaa gara nama haasaa. Waaqayyo jedhu maal magaalidha tokkummaan obbolotaa inni waaqayyo jedhu areeda haaroniirra akka saagadiiru argasaa namni baay'ee haamu tokkummaan obbolotaa gara nama haasaa. Namni baay'ee haamu tokkummaan obbolotaa gara nama haasaa. Waaqayyo jedhu maal magaalidha tokkummaan obbolotaa inni waaqayyo jedhu areeda haaroniirra akka saagadiiru argasaa namni baay'ee haamu tokkummaan obbolotaa gara nama haasaa. Namni baay'ee haamu tokkummaan obbolotaa gara nama haasaa.
Jira jedhu